Halloo! Nu dhageessu! Indhagaa. Isa na dhageettanii? Jirtu! Injirtanii? Gaaffiin hawaa kana keessa qofaa keenya jirra moo uumamooti lubbuu qaban kaan jiru jedhu gaafatamuu itti fufee jira. Waan saayinsii asoosamaarra haasa'aa jiru fakkaata. Garuu hawaan kun isa yaadnuun caala baay'ee bal'aadha. Saayintistoonni hawaa kana keessa qofaa keenya jirraa jedhanii yaaduun waan qabatamaa miti jedhu. Kana jechuun hawaa kana keessa uumamooti lubbuu qaban biroo jiru jechuudha. Uumamootni qaroo akka ta'an yaadaman kunneen immoo eeliyaanotadha. Hayyuun fiiziksii Erniko Fermi bara 1950tti hawaa kana keessa ilmaan namaa qofaa keenya yoo hin taane uumamooti kaan eessa jiru jechuun gaafatee ture. Hawaan kun dambaliiwwan elektirikii fi magneetii urjiiwwan pilaanetotaa fi gaalaksiiwwan gadhiisaniin kan guutamtedha. Dambaliin isaan gadhiisan kun toora olii fi gadi hin qabnerra adeema. Mike Garratt hayyuu astiroofiiziksii fi miseensa A Search for Extraterrestrial Intelligence garee saayintistoota dachee kanaan alatti uumamni qarooma qabu jira jechuun qorannoo taasisaniiti. Dambaliin raadiyoo yookaan elektiromagneetii namtolchee waan of keessatti odeeffannoo baatanii deemaniif yaa'i isaanii qara qaba. Nuti hawaa kana keessa qaroomni uumamaa namarraa adda ta'e yoo jiraate barbaadaa jirra. Dambalii elektiromagneetii fa'i nutti ergaa jiru yoo ta'eef isaan dhaggeeffanna. Eeliyaanoti faayidaadhuma keenyaaf hojii koo jedhanii mallattoodhaan ergaa nutti dabarsaa jiru. Dhaabbanni Daaglaas faa barbaacha uumamoota jiru jedhanii amanan kanaa dhaggeeffachuun qofti gahaa miti jedhu. Nuti dursinee isaan argachuun hojii isa guddaa dalaguu qabna. Qaamni tokko tarkaanfii isa jalqabaa fudhachuun irra jiraata. Hariiroo kam keessattiyyuu tarkaanfii isa jalqabaa fudhachuun balaa ni qabaata. Sin barbaaduu jedhamuu dabalatee waan hamaa biraa fidee dhufuu mala. Asoosamooti saayinsii eeliyaanoti lafa kanarraa nu haxaa'uuf qofa yeroo gabaabaaf dachee mil'atuu yaada jedhu bu'uura godhachuun barreeffaman baratamoodha. Haa ta'u malee yoo of eeggachuudhaa baanne yaadni kun asoosama saayinsii ta'uurraa gara saayinsii qabatamaatti jijjiiramee dhugoomuu malaa tiyooriin jedhu jira.